Kaardii CPC furtuu ammayyummaa kottaa bitadhaa mirkaneessa abbummaa harka keerraa jira C-Cloud fi hojiin kee bilbila kee qofaan amma sasii daldala kee. Isin kana beektu CPC Teknoolojii jechuun gabaa beeksisuuf kan uumame miti. CPC Teknoolojii jechuun meeshaa jireenya keetii fi furtuu bilisummaa dijitaalaati. Namoonni baay'een beeksisa barbaadu. Ati garuu siistama ofii keetii barbaadda. Ati akka itti fayyadamtuu ta'a yookaan konsoomara taatu osoo hin taane akka siistamaa onarii taatuuf kan nuti CPC Teknoolojii qopheessine. Kun bakka tajaajilli kee fi oomishni kee itti jiraatu, bakka itti of ijaartuu fi bakka itti gabaa mataa kee uummattudha. Inni meeshaa itti fayyadamtuu fi jireenya kee itti fooyyessituudha. Waan gurgurtu hunduma, dandeettii qabdu hunduma meeshaa kana keessa galchi. Inni immoo siif hojjeta. CPC Teknoolojii kun beeksisa miti. Kun jireenya kee kan jijjiiru dijitaal ikkoosiistemii keeti. Ofii kee, gabaa kee fi fuuldura kee gara sadarkaa itti aanutti ol guddifachuuf qophiidha. Amma yeroon ofiin of bulchituudha. CPC Teknoolojiin waliin jireenya kee haaraa eegali. Ergaan kun namoota beeksisa irra darbee teknoolojii mataa isaanii akka qabaatan, akka amanan taasisa. Kunis digital ownership kan jedhu imaanaa kee sirrii calaqqisiisa. Kaardii CPC furtuu ammayyummaa kottaa bitadhaa mirkaneessa abbummaa harka keerraa jira C-Cloud fi hojiin kee bilbila kee qofaan amma sasii daldala kee. Ijaarsa jijjiiramaa si irraa eegala. Dijitaal piroofaayilii kee jechuun eenyummaa kee, dandeettii kee fi muuxannoo kee kan addunyaan si beekudha. Kun iddoo ati eenyu akka ta'e ibsituudha. Dijitaal piroofaayilii kee CPC siistemii irratti ijaaruun addunyaatti akka ati siistama awunarii taate agarsiisa. Ati eessa jiraatta? Tajaajilli ati kennitu maali? Dandeettiin kee hoo hammam gaha? Hunda isaa kilaawudii irratti maxxansi. Yeroo piroofaayilii kee guuttu ati onlaayinii irratti argamuu eegalta. Namni si barbaadu